Akkam nagaa jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana. Chaanalii kana subscribe fi like gootanii na jajjabeessuun akka inni barnoota waa'ee fayyaa daa'immanii irratti yeroo isin hojjedhu na taasisu keessaniif hedduu galatooma. Kanneen haaraa taatan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Speeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii waa'ee daa'immanii barsiisuu kana subscribe gochuun hordofaan jedha. Barnoonni nama qabadhee jiru halluu bobbaa daa'immanii kan jedhu. Bobbaan daa'immanii halluunsaa kamtu sirriidha. Kamtu immoo sirrii miti kan jedhu. Maaliif maatiin tokko halluun bobbaa daa'ima koo akkas jijjiirame akkas ta'e kan jedhu jira. Halluu irratti hundaa'anis immoo tarii daa'imni koo dhibee godhate moo dhibee hin godhanne kan jedhu jira. Mee kana irratti barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Daa'imman tokko keessumaa ji'a jalqabaa haguma harma haadhaa hodhan bobbaa baasuu danda'u. Jechuun egaa guyyaatti see hedduu jechuudha. Haguma harma haadhaa hodhan bobbaa baasuu danda'u. Torban lamaa booddee garuu yeroo hedduu guyyaatti al 3 yookaan al 4 yookaan hanga torbanitti al 1 qofa baasuu danda'u. Baay'ee variation qabachuudha. Garaagarummaa guddaa qaba daa'imatti. Torban lamaa booddee daa'imman tokko guyyaatti si'a 3 si'a 4 baasuu danda'u. Kanneen kaan immoo torbanitti si'a 2 si'a 1 qofa baasuu danda'u jechuudha. Yeroo bobbaa baasanis xiqqoo miixachuun mallattoo dhukkubbii kan fakkaatu xiqqoo miixachuu argisiisuu malu jiraachuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee baay'ee miixachuuf dhukkubbii cimaa qabaachuun mallattoo gogiinsa garaa ta'uu mala. Kanaaf daa'imman baay'ee miixachuu hin qaban jechuudha. Yoo wanta akkasii jiraate gogiinsa garaa godhachuu ta'uu waan danda'uuf gogiinsa garaa ilaalchisee immoo barnoota qofaatti qopheesseera isas ilaaluu dandeessu kan adda baasuu qabna jechuudha. Bobbaan sirriin jabinni isaa wal caaluyyuu baay'ees gogaa baay'ees qal'aa kan hin taanedha. Giddu galeessa kan ta'e jechuudha. Haa ta'u malee gogiinsa garaa irratti kaaseera waa'ee kana garaagarummaa qaba variation qaba normal kan jennu consistency isaa jabinni isaa jechuudha. Garuu baay'ee qal'aa akka dhibee garaa kaasaas akkasumas baay'ee gogaas ta'uu hin qabu jechuudha. Akka waliigalaatti halluun bobbaa daa'immanii yeroo yeroon kan jijjiiramaa deemuu fi kan jijjiiramuun beekamudha. Wantoonni gurguddoon sadan halluu bobbaa daa'immanii jijjiiran yeroo hedduu jechuudha. Tokko umuriidha. Lammaffaan nyaatadha. Nyaata jechuun qorichoota adda addaas dabalatee nyaata haati nyaattus dabalatee sababa karaa harmaadhaan darbuuf kan daa'imni nyaatus dabalatee akkasumas immoo fayyummaa daa'imaa sanadha. Kanaafuu umurii nyaataa fi fayyummaan yeroo hedduu wantoota gurguddoo sadan halluu bobbaa daa'immanii jijjiiranidha. Haa ta'u malee yeroo baay'ee halluun keelloo akkasumas halluun bifa burtukaanaa akkasumas immoo halluun bifa magarisaa noormaalidha jechuudha. Kan nagaa ta'edha. Kan rakkoo hin qabnedha jechuudha halluun kun. Halluu bobbaa daa'immanii fi sababa isaanii yoo ilaalle akka waliigalaatti ni jalqabaan bobbaa halluu gurraacha qabudha. Bobbaan halluu gurraacha qabu torban jalqabaa daa'imman biratti mul'ata. Dhalatanii torban jalqabaa halluun bobbaa daa'immanii gurraachadha jechuudha. Wanti kun meekooniyam jedhamuun beekama. Kan halluu gurraacha qabudha. Wanti kun qabiyyeen isaa bishaan gubbee dabalatee wantoota marrummaan daa'imaa irra gadhiifaman tokko kan qabuu fi yeroo hedduu kan qulqulluu yookaan istiraayil ta'edha. Inni meekooniyam jennu kuni istiraayilidha. Kanaafuu foolii kan hin qabnedha jechuudha. Wanta qulqulluu waan ta'eef wanta foolii hin qabnedha. Bobbaan daa'immanii kan torban jalqabaa yookaan inni meekooniyam jedhamu kun guyyaa muraasa gara halluu magariisummaa fi keellootti jijjiiramaa deemuun ni bada. Guyyaa muraasaa booda jechuudha. Guyyaa 5 booda guyyaa 5 turuu dhiisuu danda'a. Guyyaa muraasaa booda halluun gurraachi kun gara magariisummaa fi gara bifa keellootti jijjiiramaa deemuun halluun gurraachi sun ni bada jechuudha. Tarii bobbaan gurraachi kun torban tokko oliif haaluma kanaan yoo itti fufe kun sirrii miti waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Meekooniyamiin sun yookaan halluun gurraachi daa'imman bobbaa jalqabaa baasan sun torban tokko ol deemnaan guyyaa 7 ol turraan tariitii dhiigati kan taree yookaan turee dhufaa jira ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Ifa akka ta'uu fi halluu gurraachi meekooniyam jennu yookaan bobbaan daa'immanii kan torban jalqabaa bahu isa kanadha jechuudha. Akkuma argitan kana halluu baay'ee gurraacha ta'edha. Akkasumas immoo konsistansiisaa ooyilii kan ta'e yookaan kan harka namaa qabatudha jechuudha. Yoo qaamaan ta'u harka namaas uffata sanas jechuudha. Inni lammaffaan bobbaa halluu keelloo qabudha. Kun yeroo hedduu
halluu bobbaa daa'immanii kan harma haadhaa hodhanii fi kan nagaa fi sirrii ta'edha. Bobbaan halluu keelloo bobbaa yeroo hedduu daa'imman harma hodhan qabanidha. Kun rakkoo kan hin qabne kan nagaa ta'edha, kan eegamudha jechuudha. Akkasumas wanta ciccitaa yookaan fleeks kan ta'e qabaachuu mala. Kun egaa akkuma suuraa irratti argitan kun wanti fleeks yookaan wanti ciccitaa ani jedhu kun akkuma suuraa irratti argitan kanadha. Akkasumas immoo halluun keelloo hin jennu isa kanadha jechuudha. Kun yeroo hedduu daa'imman harma hodhan halluu kana qaba. Kun kan eegamudha. Inni sadaffaan bobbaa halluu daammii yookaan biroonsa jedhamu. Magaala jechuu dandeenya kana daammii jedhama afaan Oromoodhaan. Halluu biroonii fi akkasumas immoo halluu burtukaanaa yookaan oranjii kan qabudha. Kun yeroo hedduu daa'imman aannan daakuu dhugan irratti baay'inaan mul'ata. Haa ta'us malee kanneen harma haadhaa hodhanis halluu kana qabaachuu malu. Kanaaf inni kunis kan baay'ee nama yaaddisanii fi kan noormaalii ta'edha jechuudha. Garuu haa ta'u malee yeroo hedduu daa'imman aannan harma haadhaa hodhan caalaa kanneen aannan foormuudhaa yookaan aannan daakuudhaan biratti mul'ata. Kunis akkuma suuraa irratti argitan kana xiqqoo halluu isaa keelloo ta'erra diippi kan ta'e halluu biroonii fi oranjii kan ta'e qaba jechuudha. Kunis noormaaliidha jechuudha. Inni arfaffaan bobbaa halluu magarisa qabudha. Yeroo hedduu kan rakkoo hin qabne ta'ee bobbaan halluu magarisi yeroo hedduu kan rakkoo hin qabne ta'ee kan maatii hedduu naasisudha. Tarii immoo wanti kun maaltu fida? Wanta haati nyaatte yookaan wanta daa'imni nyaate keessa wanti halluu magarisaa qabu jiraachuu agarsiisa. Akkasumas immoo qorichoota tokko tokko yookaan haati fudhattee yookaan daa'imni fudhatee jiraachuu danda'a. Qoricha halluu magariisa qabu bobbaa daa'imaas halluu magariisa jijjiiruu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo daa'imni hedduu nyaachuun kan ka'e garaachi suuta yoo bulleesse yookaan slow transit time jedhamni kun daa'imni nyaata hedduu nyaachuun garaachi daa'imaa suuta yoo bulleesse yookaan slow transit time yoo jiraate halluun bobbaa isaanii gara halluu magariisaatti jijjiirama jechuudha. Akkuma suuraa irratti argitan kana kun daayipparii bobbaa daa'imaa halluu magariisa ta'e qabudha. Kanaafuu daa'imni kun bobbaan daa'ima kana maal agarsiisa? Tarii haati wanta nyaata halluu magariisa qabu nyaatteetti yookaan daa'imni nyaateera yookaan immoo qorichoota adda addaa fudhatan qabu jechuudha. Yookaan haati yookaan daa'imni. Kanaafuu kun kan rakkoo hin qabnee fi kan baay'ee maatis yaaddessuu hin qabnedha jechuudha. Inni shanaffaan bobbaa halluu diimaa qabudha. Bobbaan halluu diimaa qabu kun halluu bobbaa sirrii miti kan nagaa hin taanedha jechuudha. Bobbaan halluu diimaa qabu yeroo hedduu dhiigni bobbaa keessa jiraachuu kan agarsiisudha jechuudha. Akkuma argitan kana wanti diimaa ta'e bobbaa keessa jiraachuun daa'imni dhiigaa jira jechuudha garaacha isaarraa. Kanaaf kun sirrii miti waan ta'eef immediately ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni ja'affaan bobbaa halluu adii yookaan daalacha qabudha. Bobbaan halluu adii yookaan daalacha qabu kunis bobbaa halluu sirrii isa sirrii miti yookaan kan eegamu jechuudha. Kanaafuu kunis jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuu barbaachisa jechuudha. Kun maal ibsaa? Yoo bobbaan isaanii adii ta'e yookaan daalacha ta'e tarii dhibee tiruu qabaachuu danda'a jechuudha daa'imni sun. Akkasumas immoo naannoo tiruu yookaan biiliyeerii siistem kan jedhamu jira. Naannoo sana dhibeen jiraachuu hima. Baayiliin yookaan wanti halluu bobbaa gara magariisaa jijjiiru tiruurraa gad dhufaan jiru jechuudha. Kanaafuu tarii daa'imni dhibee tiruu yookaan naannoo sanaa qabaachuu waan danda'uuf ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo daa'imman halluu akkasii qaban tarii qaamni daa'ima sana halluu keelloo ta'ee jira ta'uu danda'a. Kanaaf kanas ilaaluun ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma suuraa irratti argitan halluu daalachi inni jedhu isa kanadha jechuudha. Kun halluu baay'ee daalachaa fi kan adii ta'e bobbaa daa'imaa daayipparii irra jirudha. Kun jiraannaan egaa ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Ammaaf kanan qabadhee jira waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Saabskraayibii fi laayikii gochuu keessaniifis akkasuma kabaja guddaan isinii qaba. Galatoomaa.